Kora guddina magaalaa biraa xiyyeeffannoo kennuun kun uummata keenya irraa wanni kun eebba har'a gartanii mootuu maatii tokkotu alhamdulillahi yeroo jalqabaatiif taariika biyya teenya keessatti maatii goota beekamaa seenaa guddaa dalage Arsiisikoo mandoo keessatti warra Huseen Taahiroo daandii isin amma argitan ka irra deeman kana bakka goota biqilchite san qe'ee gaafa gartanii mootugoonni sunitti dhalatee addunyaa tana maraan gayan ni beeytanii goota gartanii mootu gosa warra sheedama ka har'allee gartanii mootu hambaan isaanii baay'een goonni jiru san baaduudhaafaa warra maatii biyya alaatirraa biyya keessaa sattuu gartanii mootu maatiin isaanii Ameerikatti beekama daandii guddaa tokko daandii gartanii mootu ibaa tokko hangaraa isin nyaatu maatiidhaan walitti baasanii daandii ijaaran kaleessa isaan daandii Oromoo saaqan ijaaranii jennaan har'a immoo lafa goonni sun itti dhalate san akka dhaloota taatutti waan ijaaraniif eebbasaniif unanullee fageenya irraa kaanii kanurra fagoo dhufe immoo beetasabni isaanii Ameerikaa mararraa dhufanii akka maatitti mallaqa ofiitiin baasanii daandii hagana ga'uu ijaaranii har'a eebbasan irra jirraa isin martuu waan akkanaa dhalootatti dabarsuu qaba namni waan hagana gayu namni manallee ima ijaara argine daandii ijaaruun immoo yeroo jalqabaati namni maatiidhaa waa ijaaruun hedduudha san qofaa miti tokkummaan maatillee as keessa jira jaalalli maatillee as keessa jira wal harkaa qabaatulleen as keessa jira waa harkaa qabaatulleen as keessa jira waan ta'eef daandii qofatti ilaalchi isaa gartanii mootuu waan hin dhaabanneef har'a Oromiyaarraa godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa keessa jirra ganda gartanii mootuu subhaanallah achuma geenne isinii himna kunoo deema jirra kana Oromoon kaleessallee waan akkanaati wanni isin gartanii mootuu ittiin gadi dhaabatu seenaa boonsadha seenaa gartanii dhalootatti dabruu qabu waan ta'eef taan achitti waan haasayamu isinii dabarsina insha Allah kunoo akkanatti yoo laaltan aalamni marti bahee mee imaayyuun laalla daandii masanuu jedhee daandiin kun fageenyi isaa gara kiiloomeetira 6 walakkaa yookaan 7 kunoo akka isin amma argitan kanatti makiinaa fi namni illee walqixxaa'ee akkatti deemaa jira alhamdulillah du'aayii gartanii mootu barbaachisaa abbootii akkasiisanirra ilmaan akkanaa seenaa duubatti hambiftu hafuun waan garaa nama nyaatu waan nama jaalachiisu irraayyee goonni illee yoo kufe gootumatu irraa fuudha namni baalliyyuun dabarfata fardoyyuu kooraan dabarfata waan ta'eef waan kanaaf manni keenya gartanii mootuu waan ajaa'ibaatii waan garaa nama nyaatu waan nama jaalachiisu kanaaf isinillee akka jirtan maratti gaafni masgiida eebbifnu aalima eebbifnu markaza eebbifnu ni jiraata gaafa ummanni islaamaa immoo daandii mataa ofii adda tolchee kunoo daandii isinitti argisiifnu kam amma irra deemaa jiramu kana gartanii mootuu das nama jedha akka taarikaatitti silaa miilan irra osoo miilan irra deemne irra gaariidha garuu waan nuti har'a makiinaan irra deemneef dura waan miilan irra deema abbootiin keenya turteef har'a immoo makiinaan irra deemuu qabna jenne malee ka silaa akka seenaa asiititti seenaaf silaa har'a kan namni martuu miilan deemee bakka san dhabu waan ta'eef kuni gartanii mootuu
akka arganii falillaahi alhamdu gammachuu guddaa gammachuu gartanii mootu ajaa'ibaati kanarraa maal barattan jennee si warri guutuu addunyaarra jirtan maalirraa barattanii seenaa qofa tahee hafuun qabu babal'atee ijaarri akkanaa jaalalli akkanaa daandiin akkanaa wanni nuti gartanii mootu seenaa irratti waa galmeessinullee seenaa gaafa nullee hin jirre jirtu seenaan duune wahii kadalay nu gartanii mootu ka akkanaati arra warri waan kana dalaki ilmaan dikkishooleen arra bakka kana jirtu karaan kun bara abboota keenya irratti dalagame abboota keenyatiif dalagame ka jedhu seenatu gartanii mootu galmeessa seenaa akkanaati mana qofa dhiisaniif hin deeman daandii kaleessa abbootiin gurguddaan irra deemisan dhiisutu gartanii mootu baay'ee jaalatamallee kabajamallee kanaaf jecha gartanii mootu manni keenna nu hordofaa bakka jirtan maratti gartanii mootu isin inshaallah isin waliin jirra kuni gartanii mootu waan jajjabeeffamuu qabu waan jaalatamuu كمال بفاس الدرقون وقته الله أكبر كناف مرقد جرتني ما شاء الله أما قيوك علي ديني مكان ايه ما شاء الله كنو دابتوتا كيرنا تلقيني قاعد جرها بكسن أولا الرأس نرقسي ابن ريفا ما أولا الرأس المترى سمولو ورامنا جنة نفقات جنة تمان آخر مرة ورامني إن شاء الله كناف نفردفا سنين جنة yoo karalleen dhume wanni garaa nu qabnu dhumne waan ta'eef akkasitti beeytanii nu hordoftanii insha Allah izni rabbiitiin